محمد مرقم ربي الرسول يخار رسول الله dhibbi torbaatamoot keewwar kabajamaaf jaalatama qureesh irra dirmakkaa dhalaate bar dhibbi kudhanii gaaf umriin isa dargaggummaa dhaqqabdu goota keessaa jalqabe kitaab qulqullicha amantawar muslimaa hiraanitti himamu jalqabe eegee ergamaan rabbi ka jibriil jedhamitti dhufu waggoota 23 oliif eegi quraanitti himeen booda dhumni muummerga kitaab qulqullicha kana bar dhibbi 32 xumuramuun innilleen gaafas bulubbuudha namootni hedduun ergama rabbi jedhuun ergama waaqayyoo guddaa jedhuun illeen kanuma kaan hedduun immoo alamiin jechuu yaamu alamiin jechuun jecha afaan warra raboota yoo ta'u afaan keenya oromoo yoo jijjiirri immoo amanama jechuu jedhan wanni amanama jedhaniif illeen duub eegi kitaabi guddichi yookaan quraani kun itti himameen duuba adottiin darin adoo keessan baasin akkuma inni jiru guddin waaqayyootiif ismalee rabbiin dhibiin akka hin jirreef ofiisaati immoo ergama rabbi ta'uun barsiisee fakkatee dubbata Muhammad amanta muslima jalqabsiisuuf adoon taane amantii muslima amantii ergamtoota gurguddoo akka aadaan Ibraahim Muusaa Isaa ergamtoota dhibii haaromsuuf akka dhuuf barsiisota amantawar muslima gurguddoo irra gabaa'u rabbiin hin jirre rabbi malee Muhammad immoo ergama rabbiiti ar-rasuul yookaan rasuul Allah kanaaf sunna yookaan jireenyi isa fakkeenyummaa gaarii qabu hordofuun jireenyi bara argachuu wanni jedha kitaaba war muslimoota guddichi quraan keessatti fallaf kaamte jira